Bu'ee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kooti akkam jirtan nagaa jirtanii nagaa kooti galata waaqayyoo hundumti keessanuu baga nagaa taatanii har'as viidiyoo haaraadhaan isiniif qabadhee dhufee jira. Yeroo baay'ee akkuma beekamu yeroo darbe jechuudha. Yeroo baay'een jedha yeroo darbe yeroo dheeraadhaaf hin dhufneen ture gara chaanaalii kooti jechuudha. Hojiin natti baay'atee biiziin ture waan ta'eef viidiyoo gadhiisee hin beeku. Kanaaf badeen ture jechaadha. Akkam fayyaa keessanii nagaa kooti ijoolleen garaagaraa koomentii garaagaraa na barreessitanii naaf keessanii jirtan ani garuu isiniif hin deebisne jechuudha. Amma garuu gaafii keessa isiniif hin deebisaa. Baay'een keessaan Itoophiyaatti yoo galle yoo maal hojjenne jijjiirama fiduu dandeenya ምናምን naan jettanii turtan jechuudha. Yoo maal hojjenne jijjiirama fidna naan jettanii gaafii adda addaa na gaafattanii turtanii anillee waa tokko si ofii kiyyaa hojjedheetu jijjiirama fideen isin akkana akkas jechuun barbaadu maaliif seeta wantoonni ofii kiyyaa laalee arge tokko yookiin immoo ofii kiyyaa anaan wuxxeetamaa na godhe tokko malee akkasuma isiniin cal jedheetuma jechuudha. Wanta akkanaa hojjedha wanta akkasii hojjedha osoo isiniin jedhee wanti sun hawwaata'uu dhiisu yookiin immoo bu'aa isin argachuu baachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu gaafii isiniif na gaafattaniif tokkoffaa hojiidha isinitti argisiisuun barbaada. Yaada koo garuu wanta akkana osoo hojjettanii jedhee ta'uu jechuudha. Parsantii dhibba ergixanyaa ta'ee ta'u dubbachuu baadhus wanta akkana osoo hojjettanii itti fayyadamuu dandeessu yookiin immoo bu'aa irraa argachuu dandeessu. Wanti ani jedhu fakkeenyaaf mana lukkuu gara bakkeen isin jiraattan yoo xiqqoo magaalaarraa kan akka mana caraqaatti jechuudha. Magaalarraa xiqqoo waxaa kan jedhu magaalaa keessa taate mana lukkuu horsiisoo yeroo bantu olloonni keessatti sittiin callisan jechuudha. Seeratti si welleeffachuu danda'u. Kanaafuu hin dandeessu jechuudha. Magaalaa keessatti akka barbaadde lukkuu horsiisuu hin dandeessu. Mana lukkuu yoo bantan bu'aa akka kuma 20 olii ji'atti akka argatan natti himanii jiran ijoollee hedduun jechuudha. Ofii kiyya garuu yaaluu nan barbaada. Inni biraa immoo wanta hin baramne bakka magaalaa keessattis ta'e magaalaadhaan haala jechuudha. Baatanii wanta hin baramne yoo hojjettan bu'aa argachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf wanti hin baramne yeroo isin jedhu fakkeenyaaf manni nyaataa baramaadha. Manni rifeensaa akkasumas immoo hojiin garaagaraa baramaadha miti. Wanta akkasii faayidaa hin qabu. Hojiin baramaa ta'e tokko yoomiyyuu eenyullee jijjiiruu hin danda'u jechuudha. Sababni isaatis namni kan fayyadame kamisa baay'eedha. Namni mana rifeensaa banee mana fuulii manni nyaataa manni shaayii manni jabanaa bunna akka malee baay'ata. Of jiraachisuun suuqii fakkeenyaaf suuqii shaqaxii wanta akkasii hedduutu jira. Hedduu jechuudha. Amma si yaaduu dandeessan caalaa waan baay'eetu jira. Garuu maayidha wanti nan isiniin jechuu barbaadu. Nuti qarshii keenya of harkaa qabnu balleessuu hin barbaannu. Hojjenneetumaan hammuma arganne hojjechuu barbaannu hojjechuu hin danda'a. Ni dandeessu. Garuu jechuudha. Garuu bu'aa argachuun qabaa wanta gatii anaaf qarshii naaf fidee dhufu tokko hojjechuun qaba yoo ta'u wanta hin baramne fakkeenyaaf dallaalaa yookaan immoo akka ejensii jechuudha. Dallaalaa yoo taatan qarshii hedduu hojjechuu ni dandeessu. Guyyaatti 500,000 sanii olis sanii gadis hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Wanti ani isin jechuu barbaadu yeroo hundumaa jechuudha. Maayidha. Yeroo kana hojjetan jechuudha. Hojiin keenya hammam qulqulluudha wanta jedhu garuu yaaduu dhiisuu hin qabdan. Hojiin keenya hammam qulqulluudha hammam nama gammachiisuu danda'a. Hojiin isin hojjetan jechuudha. Kanaan alatti garuu callisee ati qarshii argachuudhaaf duwwaa daldalaa ta'uu hin qabdu. Afaan Oromootiin maal jechuu akka ta'e hin beeku garuu dhiifama naa godha daldalaa jechuun afaan Ingiliffaatiin ejensii yeroo waanuma jiru jechuudha. Fakkeenyaaf mana kiraa barbaaddanii jechuudha. Mana kiraa naannoo keessan jiru hunduma barbaaddanii mana kiraa yoo barbaadan na bira dhufuu ni dandeessan jettanii
naannoo ofii keessanii hojjettanii irratti yeroo laxxaftan namoonni mana kiraa barbaadan dhufanii simbira qarshii isinii kaffalanii mana isaaniitti galuu hin danda'u jechuudha. Amma waan biraa wanta adda addaa ofii keessanii sammuu keessan keessatti uumtanii ta'u hojii garaagaraa sammuu keessan keessatti uumtanii hojjechuu ni dandeessan. Garuu akkuma isin jedha waan hundumtuu dandeettii konfidensii cimna barbaachisa. Saniin ala homaa takka gochuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Kana wanti namni isin jechuu barbaaduun biraa maalidha? Akkuma isin jedha daldalaadhaa taatanii yookiin immoo eejensii wantoota hin jirre fakkeenyaaf yeroo baay'ee eejensiin Itoophiyaa keessatti hin baramne yookaan immoo eejensiin hin beekamne Oromiyaa keessatti dhiiraaf dubartii warri wal qunnamsiisu akka haadha manaaf abbaa manaa ta'aniif jechuudha. Namni amala isaa wanta nama akkamii akka barbaadu maal deemee eejensii sanitti himata. Fakkeenyaaf ani shamareedha. Dhiira akkamii akka barbaadu deemee eejensii sanitti amalli koo akkana nama dhuguun barbaadu nama akkana tan barbaada. Umuriin kiyyaa gana maal fakkeenyaaf kun kumayyuu hin baramne wanni akkasii kun kumayyuu hin baramne jechuudha. Kanaafuu hojii akkanallee hojjechuu ni dandeessu. Siin jechuun yoo akkanammoo yeroo nan akkasii jedhu maali shamarreen tuni oomishamii wanta jedhamu tokko hin beektu naan jettan. Hojii uumuun uumaa tokko ishee min qabu immoo dhiiraa fi dubartii wal qunnamsiisuun namni baay'ee yeroo baay'ee wanta wal hin beekneef jechuudha. Fakkeenyaaf amala dhiironni ana nu qunnamni beekan hedduun amala kiyya nama hin beekne wanta nama gammachiisu wanta na aarsu kan gargar baatanii hin beekne. Kanaafuu oomaa nama sheemessuu nama hin qannisiisu jechuun barbaada. Inni biraa maali? Fakkeenyaaf gara baadiyyaa ta'e tokkotti jechuudha mana daabboo. Amma fakkeenyaaf magaalaa keessa manni daabboo garaagaraa hedduutu jira. Isin immoo mana daabboo magaalaa keessa xiqqoo baataniitu yeroo hojjetan wanta akkasiitillee wanti isin fiduu danda'a. Maal maqaan isaa bu'aa argachuu dandeessa wanta akkasiitirra. Amma yeroo hundumaa wanti namni isin jechuu barbaadu wanta hin baramne hojjechuu yaaduu qabdanii sammuu keessanii amansiistanii malee wanta barame wanta jiru wanta namni hundumtuu hojjetu yoo hojjetan agas mara faayidaa ittiin argattan isin jechuu barbaada. Isin jedha yeroo hundumaa wanta hin baramne wanta namoonni baay'een hin hojjenne baay'ee jechuudha. Biyya keenyatti yeroo baay'ee maal seetan akka wal fukukkurii jechuudha. Akka fukukkurii yookiin immoo maal jedhama afaan Oromootiin hin beeku. Namni tokko mana nyaataa banee bu'aa argate inni kunis mana nyaataa bana. Namni tokko mana rifeensaa banee achi keessaa bu'aa wayii argate inni kaanis mana rifeensaa bana. Kun immoo yoomiyyuu jijjiirama fiduu jechuudha. Namni wanta hin baramne wanta namoonni baay'een hin hojjenne yoo hojjete akkasitti jijjiirama fiduu danda'a malee wal morkiin yoomiyyuu jijjiirama fiduu hin danda'u jechuudha. Yeroo namni waliin morkuu hojii wal fakkaataa yoo hojjetan namni iddoo meeqatti rifeensa dhaata. Namni guyyaatti torbee tokkotti yeroo meeqa rifeensa hojjechifata. Ana akka ajaa'ibaatti wanta na dinqu jechuudha. Itoophiyaa keessa manni puulii wal cinaa manni nyaataa wal cinaa manni rifeensaa wal cinaa dhugaa baay'ee tokko nama dabbara jechuudha. Ani gama kiyyaan wanta akkasii natti hin tolu hojjechuu osoo hin barbaade akkuma isiniin jedhu wanta namarraa adda ta'e yookiin immoo wanta hin baramne jechuudha. Wanta akkasii yoo hojjetame bu'aa itti argachuun ni danda'ama isiniin jedha. Kana fakkaata. Akkuma isiniin jedhe immoo ofii kiyyaa'umaa hojjedhee isinitti argisiisee hin beeku garuu kana gara fuulduraatti jechuudha. Hojjechuudhaa fi fedhiin qaba nan hojjedha jabaadhee hojjechuun qaba waan ta'eef jechuudha. Wanta adda ta'e tokko wanta isinillee wanta isin itti gammaduu dandeessa yookiin immoo waa irraa barachuu dandeessan tokko hojjedhee isinitti mul'isuu nan barbaada. Video itti aanu nama wal arginutti nagaannaaf tura yoo jaalattan like fi share naaf godhaa. Ciao.